Cisiise takka illee hin jiru wanni isin gammachiisu takka illee hin jiru ani. Anaaf jaarsa kiyya waliin jiraataa turre erga adda baane waggaa takka geennee jirra. Warri as jala deemee na arrabsu osoo jaarsa qabdu maaliif akka irratti warri jettan jechuu. Koy hayyee. Anaafin erga wallollee waggaa takka. Hayyee. Mee faa'u na dhiisi. Hayyee. Maali waan iccitii keessan beekne namni akkanumaa naansaadhaa baran. Okay. Achi booda hoo isaa kana walloltanii ila koy osoo isa wajjin jirtu waan kana dalan isaan addaan baachee dalaa jechuutu waan kana. Yaani mungkin dadhabina jaarsa kiyyaatiif jalaa deemee osoo hin taane anaafin namni beekuun beeka jireenya keessa wallolaa turre kalas adda baane. Waggaa tokko jechuun anaafin erga baane. Dubbiin kun egaa taa'ame immoo baatii 3 baramma. Okay. Malee inni biyya galee jennaan baatii 3 obsuu dhabdee biraa deemte jedhan kijibaa. Okay, koy lubbu koy ati waan feetee balleessu si faana jira koy. Ila kasin jedhu edaa ati osoo inni si maddi jiru osoo hin ta'in erga isaan gargar baatee waan kana akkana dalaa jechuudha gongortee jechuudha. Muizi baru. Kanan gaafatin leencoo fayyaa qabaate akkana nama gaafatan akkasiin gaafatin leencoo. Leencoo gaafii gaafatu leencoo sirrii jira gaafatu mee waan akkamii waan jiru gaafatu. Yaadi miti ina amma waan isin galu qaba as keessatti waan isin galu qabu waan ilmi dhiiraa gaafate nama dura dhuftanii ta'u hin jedhina himcattiin fakkeenya jechuudha yaada ofii haa ibsattu leencollee waan gaafatu nama addaan haa baatu namni koomantii jalatti gariin osoo jaarsa qabdu akkana taate gariin jaarti biyya garee jennaan waa balleessite waa addaan uummata miidiyaa as jala jirulleef waa addaan baasuun gaariidha akkuma mucayyoo yaa sirriidha waan hin cayyoolle haalli wanni rakkoon kun irraa raawwatame haa himatu. Akka jaldeessaa walgeenii addaan bahu osoo hin taane dhaamsa wahii waan isin dabarsitu kana keessaa fakkeenya fudhachuu qabdan. Qashtii adeedaa akka jaldeessaa walgeenii addaan bahu osoo hin taane dhaamsa wahii waan isin dabarsitu kana keessaa fakkeenya fudhachuu qabdan. Qashtii adeedaa eega jaarsa keetiin addaan baate waan kana dalaydee jechuudha. Muitii furaa banika. Dhageessanii tanna fakkaate miidiyaa irratti illee baay'ee haasa'uun fedhu. Erga isaan addaan baate dogongorte malee osoo isii wajjin jirtu miti jechuudha. Anaafin waggaa takka isin himee jira. Ila waa takka dubbata dhageeffadha. Samiira hawaa nyaataa jira abbaan manaa riyaad. Lubbu ati wanni balleessite hin jiru eega jibbi. Ittiin deebiidhaan malee kasiin jedhe dhaamsi si dhaame kanu. Siigalee namichi boru siidhee si fidee akka gubbaa kana waamee manatti fideetti si tumanii irraa fagaadhu jireenya biraa bifa hawaan jiraadhu biifti. Wanni si godhan takka hin jiru ati jireenya kee jiraadhu. Gadi baati waan san nama wajjin jiraatte jechuuf wanni balleessite takka hin jiru biifti. Ati intalartiiti dhiiga kennaa foon kenna waan ta'eef boru yooliin baalee ibidda si jalatti taasiste borsitti kolfi. Nu gorsi si dabarsine kanu. Dhalaan hunduu biyya arabaa keessa jiru dhuma dogongorasi bichaa miti biifti. Ilmi namaa nyaatan dhuga namni sirratti dulu takka hin jiru. Shamarran keenya kaartillee gadi baatanii irratti hin tulina. Wanni isiin balleessite gaafii mirgaa gaafadha micayyuu wanni balleessite hin jiru. Ittiin deebiin gurbaa sanii didduu ifatti maleeti. Akkuma irraa baatee jibbiteetti dhiisan mas. Inni heerumta gadi baatee ati immoo daa'ima tana bareedduu diimtuu tana. Tol maal taate? Kiyyaa yoo akkana jettu ina mucayyoo atillee na Samiira amma namni bara badii sirra kaayaa jiru tokkomtuu hin jiru ati waan sirra geeji waggaa tokko barbaadde waggaa lama taate akkaataa itti addaan baatan akkaataa itti rakkoon kun sirra ga'e ummanni garan taane maqaa si xureessaa jira garan taane maqaa si balleessaa jirallee barbaaddu inni nikaa sirraa qabaatee mana tokko keessa wajjaa jiraattani barbaaddu jireenya keessa wajjaa fadha waggaa heddullee addaan tura amma haalli namni itti fudhatuu fi haalli ati meemuti irratti qaba haalli namni itti si fudhataa jiruu fi haalli ati fakkeenya jechuudha rakkoon kun itti sirra ga'e akka biraati kanumaa ummata addaan baasitii waan jiru addaan barsiisanii alatti immootu rakkoon biraa akka sirra hin geenye dhanullee si jajjabeessaa jirra malee waan biraatiif himati waan kana gaarii dalaydee fi miti beeki waan sii galuu qabu nu waan fakkeenya jechuudha wanni kuni dogongorallee haa taatu dogongorummallee haa taatu amma booda dogongoran taane dogongora biraatitti akka hin deebine dogongora biraatitti akka hin deebine jechuun kiyya gurbaa sanitti deebitee yookaan jaartummallee haa taatu yookaan nama birallee sitti erganii haa taatu kamika. Intalon tunaka daa'ima namaa harkaa qabdu beekaman beeku. Ani daa'ima warra bal'aa waggaa. Akkamitti xiyyeeyyuu ta'uu abaatu jaartii namaata daa'ima harkaa qabdu soo kan duufatu. Guyyaa takka. Wallahi lazim. Guyyaa takka. Wallahi lazim. Hagamta qabu ni jira dhugaa yoo. Akka soo mataa addaan hin baasu. Hagamta qoyee jira kee gartan. Dor.
Duga ini, sobna wallah dan sebelah mata kan bakalan ini duga. Hah? Dia lama kau. Ya lama kau? Tak kita apa? Wallahi. Ini jadi macam ni. Wallahi sabai. Wallahi billah. Ya orang kasih biru. Ya orang kasih biru. Ya orang kasih biru. Lapanya cara apa deh? Wallahi anak kampung nak kau betul kau. Ya orang kasih biru tu. Ros tadi mamal. Ya kasih biru deh. Dah ini makan kata orang ini nak. Kata orang ini. Wallahi lazim. Hah? Gawa bijal gawa gagate dena. Wani agar aku ucap terkejut. Terus cakap kata. Iriyaa isa kam jetta isa bu'aadhaaf jedhee du'atti nama laatu moo isa gaafa rakkinaa dursee namaaf birmatu gammachuuf gadda keetti isa siif owwaatudha moo isa waan darbuun du'atti si laatudha irraan fira fakkaataa kan summiin keessa guute mee adda naaf baasi kaasa kan bakka buute adda baasii naaf himi gaariis haa ta'u hamaa inni jaarraa keenyaa kun hiriyyaan gosa lama miiltoo gaariin hin jiru dhiirris ta'e shamarri abbaaf ilma gidduuttuu summii facaase barri kamiree hiriyyaan kee